Mame ya. Aha. What's up? Anak aku jalan ini cerita. Iya. Majetan. Eid Mubarak jenne. Eid Mubarak. Nah. Kero walin jirara. Yoya. Warna berapa saja? Kunimu. Karena tiba. Ini udah tahu. Duba le jolen duba jiran. Duba mana? Bigla biya kam. Dubbata ka? Dubbata je. Bhagat Tiri Singh Ilman Oromo. Eid Mubarak. Eid Mubarak jechaa jiranii amma bashannanaa jira magaalaa keessa gadi yaa'aa jirra. Egaa idiin guyyaa har'aa ijoollee qaqqaalii babbareedduu sabboontota ilmaan Oromoo waliin jirra. Akkasan obbo Mahammad maal jettame? Maal jettame? Uummata Oromoo hundaan kan biyya keessa jirtanis kan biyya alaas jirtan hundaanuu baga isiniin gahee jenna. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Tan Sudan obbo Taaju jira. Obbo Taaju jira. Taaju mee maal jetta? Eid Mubarak kan barana kan bare hegere. Akka gammachuu kan qofa kan barana kabilisummaan ufaa ta'u. Akkana kabuuranaatti dabalame. Kabuuranaatti dabalame. Abbaan warra abbaa gadaati. Mucaan abbaa gadaa guddise. Egaa hundi keessanuu akkuma nu daawwachaa jirtan guyyaan irraa Eid al-Fitr yookaan immoo Eid al-Arafaa bagatti isin ga'e jenna. Egaa akkuma beektee har'a Rabbiin Abrahaam ilmoo kee qali jennaan Rabbiin hoolaa gabbuuseef guyyaa har'aa akkasumatti beektee diina ilmaan Oromoo Rabbi gadi buusee ishii du'aaf ishii haa godhu. Oromiyaa moo kabilisoomte kan walaboomte kan namni hedduun keessatti jiraatu fi keessatti sooromuuf keessatti dagaagu Rabbi nuuf haa godhu. Tokkummaan keenya Rabbi nu haa cimsu. Isinii galee akka kana akka kanatti wajjin hin jirra. Kophaan jirru lafarra jirra qilleensa qofaarra miti. Waa'een saba keenya waa'ee uummata keenya ayyaana qofa otoo hin taane waa'ee saba keenyaallee hin mari'annaa. Saba keenya kan biyya keessatti Harargee keessatti dhumaa jiran mee waa'ee OPDO nama siidaa moo OPDO naabde kanarratti maal jettan ijoollee akka tasaatii jedhanii isinuu akkam jettanii yaaddame akka tasaat dhuman ilmaan Oromoo achirratti kun wanta itti yaaddame
ilmaan Oromoo du'uudhaaf ayyaana kabajamaa ayyaana irreechaa irratti kan raawwatame akka isaatti taane wanta irratti karoorfamee fi itti yaadamee ilmaan Oromoo irratti raawwatameedha. Sanillee akkas jenne jedhanii jiranii amma qaama deemaa jiru kun amma Harargee keessatti ilmaan Oromoo liyyuu poolisii waraana meeshaa gurguddaa hidhatetti bobbaasanii kunoo akkamitti mee roorroon kun maalumaaf Oromoo qofa irratti saba Oromoo qofaa fixuu fi ajjeesuu irratti maaf xiyyeeffatan? Kanaafuu maal jettan? Jee karaa lagan. OPDO'n amma maali mee amma maal gochuu dandeessi? OPDO'n homaa gochuu hin dandeessi. Kana ofirraa buusuu danda'u uummata Oromoo qofaadha. Kan ammoo afaan osoo hin taane hojiidhaan meeshaadhaan akkuma meeshaadhaan gabroonfametti mirgoo fi meeshaadhaan deeffachuu qofaadha. OPDO'n ammootu jarri ergamuu malee ergamtuudha takkaa'u yaa kondomiidha OPDO jechuun. Itti fayyadamu jiranii haga gaafa gatamanii akkasuma itti fayyadamanii. Akkana kun olaal dubbiin dhiiraa akka kana fakkaatti argitanii. Mee obbo Muhammad Atillee irra buuse. Jechuun OPDO'n tokkoffaa wanni OPDO jedhamtu wayyaanidha. Wayyaanee tartiyyoo OPDO'n jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoo hundi kennaa jechuudha kan biyya keessa jiruu fi biyya alaattis jiru tokko ta'anii afaan tokko ta'uudhaan diina kana ofirraa fonqolchuu qabna jechuudha. Jabaachuu qabna jechuudha. Uummata kanas waan dandeenye gargaaruu bira dhaabachuu qabna jechuudha. Oromoon bakka hundatti jechuudha. Kanaafuu ni bilisoomna wayyaanis ofirraa hin fonqolchina bakka jirtanitti afaan tokko ta'uudhaan dhaabachuu qabna jechuudha. Kanuma isiniin jedhaan gara kootiin. Gara kee deebisee jira. Baay'ee galatoon ulfaadhu baay'ee. Yaa uummanni keenya yeroo hundumaa tokkummaadha wanni ittiin cabnee qeerroo waan inni jedhu dhageessanii qeerroon warra doktora profeesoroota aktivistoota caalaa waan qeerroon jechi qeerroon jedhu laala Oromoon qawweedhaan cabee qawweedhaan deebisa mirga isaa abbaan biyyummaa Oromoo kan deebi'uu danda'u karaa nagaa yookaan immoo karaa kadhaa miti. Karaa qawwee qofa isa jedhurraa kanaafuu har'a gaa guyyaa ayyaanatti ayyaana kabajuudhaaf dhufnee obboleeyyan kiyyaa wajjiniin gammachuurra jirra. Akkasumatti immoo gammachuun keenyas baay'ee nu wannoon jedhu waan ta'eef dhiigni biyya keessaa dhangala'aa jira. Ilmaan Oromoo har'a ajjeefamaa jiranii garii mana hidhaa jiranii. Sanuma saniif har'a kaafnee har'a guyyaan har'aa sila akka saba tokkootti namoota nyaatanii dhuganii guyyaa itti guyyaan har'aa guyyaa itti uummanni wajjiniin bashannanu malee guyyaa siyaasatti haasa'anii miti. Ammoo gabrummaa jala waan jirruuf yaada kana kaafne. Galatoomadhaa guyyaa gaarii qabaadhaa baay'ee sin jaalanna. Ayyaana gaarii. Ayyaana gaarii Eid Mubarak ittiin bashannanaa sirba tanaan xiqqoo isii. Tack så mycket i alla fall för dagens kultur. Fy fan. Nice. Tack. Och vi i P1 Kultur fortsätter med en bioaktuell dokumentär. Waa sirba xiqqoo isii sinaffeeree asumarraanii. Yo. Ati Oromoodhaan maal jettan? Yo. Oromoo ittiin dubbatan maal jedhame mee maal jettan waa'ee kanarratti mee maal waa dubbadhu jee wayyaanee maal Oromoo goote? Wayyaaneen Oromoo maal gochuu jira? Yaa? Mee as bahi. Gara na kottu mee? Wayyaanee maal goote Oromoo? Tagarsiisa. Wayyaaneen Oromoo maal gochuu jirti? Wayyaaneen Oromoo maal gochuu jirti? Yaa?
beekon. Wayyaanii maal goote Oromoo? Ajjeese. Najjeese jedhe kan. Najjeese jedhe kan hin beeku maan. Ijoollee Oromoo akkam goote? Rukutanii. Okay, atoo gaafa guddatte maal goota wayyaane? Naan rukutaa. Kan biraawo? Rukutaan kan biraa. Kan biraas rukutaa. Eenyu? Wayyaane maal goota? Wayyaanee rukutaa. Rukutaa? Haye. Okay, galatoomadha yeroo gaarii qabaadha. Yeroo biraa walitti deebina Oromoo jedha.